Ayyena shama kan jirtu irratti kabajamtoota OTS channel unumte keessa nagaa keessani annagaa kiyya waaqee nagalatu egaan gono guyyaa irraa kana immoo qophii adda ta'e walitti deebinee jirra jechuudha. Arraan kana kan isin tagarsuudhaaf qabadheetti dhufee jechuudha. Appilikeeshinoota suuraa edit gochuudhaan bebbeekamoo ta'an aappota ajaa'ibaa sadii isiniif qabadhee dhufeetiin jira jechuudha. Appilikeeshinoota kana sadanitti fayyadamtanii gaas suuraa keessan bifa bareedaa fi bifa miidhagaa ta'eetiin edit gochuudhaaf kan isin gargaaran jechuudha. Appilikeeshinoota kana sadan eessaa argatan maqaan isaanii maal akka jedhamani boodarraa kan isinitti mutaa kanaaf hanga xumuraatiin waliin ta'an isiniin jedha. Kanneen channel koo subscribe godhin jirtan yoo jiraatan please subscribe godhaa akkasumas illee immoo viidiyoo isiniif gadhiisu kamiin iyyuu like gochuudhaan jajjabeessaan isiniin jedha. Amma garee viidiyoo dabarra. Egaan daawwattoota the appilikeeshinoota kana sadan isaanii iddoo tokkodha jechuudha kan isin argattanii aappota sadan isaanii Play Store keessatti waan argamanii salphaatti Play Store keessa seentanii buufachuu ni dandeessu jechuudha. Egaan kanneen Play Store keessan isiniif hin hojjenne yoo jiraatan immoo linkii isaa description jala waan isiniif kaa'etti jiruu fi achiin galtanii illee itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Keen egaa daawwattoota the appilikeeshinii an maqaa isaa sanitti jalqaba irratti Adobe Lightroom kan jedhamudha jechuudha. Adobe Lightroom kunis immoo faayidaan isaa suuraa keessan color grading gochuudhaaf kan isin gargaarudha jechuudha. Suuraa keessan bifa garaagaraatiin kalaroota babbareedoo irratti uumuudhaaf kan isin gargaarudha. Akkasumas illee immoo suuraa dukkanaa ture tokko gara ifaatti geddaruudhaaf kan isin gargaarudha jechuudha. Appilikeeshinii kana Play Store keessa deemtanii Adobe Lightroom jettanii yoo barreessanii jalqaba irratti kan isiniif dhufu isadha jechuudha. Kunoo isa screen irratti argaa jirtan kana akka install gootanii keessa seentaniin accountii kan mataa isaatii Adobe ID isin gaafata waan ta'eef accountii haaraa uumuu fi qabdu jechuudha. Saniin booda accountii haaraa akka uummataniin keessa isin seensisaa achi booda suuraa keessan irratti kalarii garaagaraa uumuudhaaf kan isin gargaaru waan ta'eef akka barbaadanitti itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Daawwattoota waa'ee appilikeeshinii kana irratti kan isin gargaaruu danda'u viidiyoo kan biraallee isiniif hojjechuu ni danda'a. Kanaaf amma gara appilikeeshinii isa ittaanutti dabarra jechuudha. Appilikeeshinii lammataa irratti isinitti maqaan isaa Snapseed kan jedhamudha jechuudha. Appilikeeshiniin Snapseed jedhamu kun immoo Lightroom irraa kan inni ittiin adda ta'u akkaawuntii tokko iyyuu isiniin barbaachisu innaa keessa seentanii wantoota barbaadan wantoota baay'ee of keessaatii ni qaba jechuudha. Suuraa keessan color grading gochuurraa kaasee hanga sadarkaa wantoota garaagaraa exposure garaagaraa isiniif hojjechuutti waan danda'uuf kanaaf appilikeeshinii Snapseed jedhamu kana Play Store keessa seenuudhaan Snapseed jettanii yoo barreessan jalqaba irratti kan isiniif dhufu kunoo isa screen irratti argaa jirtan kanadha. Innaa keessa seentanii akkaawuntii tokko isiniin gaafatu bifa kanaatiin isiniif bana kunoo gaa tuulsii garaagaraa waan of keessaatii qabuu fi suuraa keessan irratti wantoota barbaadan ilaaluudhaan itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha daawwattoota. Okay, daawwattoota the appilikeeshinii ammaan dhumarratti isin agarsiisuudhaaf deemaatti jiru kun immoo appilikeeshinii baay'ee tokko isin ajaa'ibudha jechuudha. Appilikeeshinii kanatti fayyadamuudhaan egaa suuraa keessan irratti wantoota ajaa'ibaa hedduu dabaluudhaaf kan isin gargaarudha jechuudha. Kana qofaa miti jechuudha faayidaa hedduu ni qaba jechuudha appilikeeshiniin kun akkasumas illee backgroundii yookiin immoo dudduuba suuraa keessanii balleessuudhaan wantoota barbaadan akka isin irra keessanii fi akkasumas illee wantoota miidhagu jettanii barbaadan kamiin iyyuu itti daddabaluudhaaf kan isin gargaarudha jechuudha. Appilikeeshiniin kunis kan inni waamamu maqaan isaa PSRT jedhama jechuudha. Appilikeeshinii kana isin argattan Play Store keessa deemuudhaan PSRT jettanii yoo barreessan jalqaba irratti kan isiniif dhufu kunoo isa screen irratti argaa jirtan kanadha waan ta'eef PSRT appilikeeshinii kana buufachuudhaan itti fayyadamaan isiniin jedha. Ammaan dura waa'ee PSRT appilikeeshinii kana wajjin kan wal qabatu viidiyoolee hedduu isiniif hojjedheetiin ture. Kanaaf kanneen haala itti fayyadama PSRT kanaa beekuutii barbaadan yoo jiraatani chaanalii koo keessa seenuudhaan viidiyoo isaa daawwachuuti ni dandeessu isiniin jedha. Egaan guyyaa irraa kana kan isiniif qabadheetti dhufe appilikeeshinoota suuraa edit gochuudhaan top 3 kan ta'an jechuudha. Namoonni baay'een akka addunyaa kanatti kan itti fayyadaman appilikeeshinoota ajaa'ibaa kana sadan isiniif qabadheetti dhufe jechuudha. Haala itti fayyadama appilikeeshinii kana kanneen beekuutii barbaadan keessumattuu Lightroom fi Snapseed irratti jechuudha. Kanneen itti fayyadama isaa beekuutii barbaadan koomentii irratti naaf barreessuu ni dandeessu jechuudha. Kanneen viidiyoo koo kana immoo like hin godhin ba'aa jirtan please like gochuudhaan jajjabeessaan isiniin jedha. Channel koo subscribe gochuudhaan nutti dabalamaan isiniin jedha. Egaan yeroo taanu keessatti immoo viidiyoo ajaa'ibaa kan biraan isiniif qabadhee dhufa. Ammas nagaan naaf tura isiniin jaalladha isiniin kabaja. Ciao.